Keessattuu inni itti aanu siyaasa yoo barbaadde paartii ijaarrate, yoo barbaadde siyaasa keessaa ba'e akka barbaadde ta'e ABO'n oboo uummattoota Itoophiyaa waliin ta'ee dorgomee yoo aangoo barcuma siyaasaa qabate Oromoof waan ta'u hojjetaa jechuudha. Oromootu impaayera Itoophiyaa filate yoo ta'e. Impaayera Itoophiyaa keessaa ba'e jennaan immoo gara mootummaa walabaa ijaarrachuutti deemaa jechuudha. Hanga sadarkaa sanaatti hin deemamu yoo ta'e arraa hojii hin qabu. Garuu immoo DDR mootummaan fide kaawuntar kan ittiin goon arraa eegala. Kanarraa kanas mootummaan kun waan inni jedhe wanti fudhatamu tokko iyyuu hin jiru. Wanni nuti jenne immoo hundumti isaayyuu silaa nagaa fida, tasgabbii, nagaa waaraa jiru. Mootummaan bara baraan hanga yookaan duuti achiisa kaasutti hanga yookaan qawween achiisa kaasutti qofaa aangoo barcuma siyaasaa qabatee akka hin teenye dhorkaa. Dimokiraasiitti nu geessa, sirnatti nu geessa, abbaan injifate. Injifachuu jechuun immoo uummatatu ilaale poolisii keetti fuutee uummatatti fiddee haasofta. Waa'ee daandii baasuuti, waa'ee bishaanii qulqulluuti, waa'ee mana barnootaati, waa'ee tajaajila fayyaati, waan hedduu waa'ee ibsaati. Infiraastructurii biyyittii keessa jiru akkaataa kamiin biyyittii eegee taatee duuba jirtu kana fuulduratti fiddaa. Nama har'a tokko nyaatee buluu dadhabaa jiru garuu immoo qamadii oomishnee biyya alaatti ergaa jirra jechaa itti qoostu kana dhugumaan qamadiin suni qamadii nurraa hafee biyya alaatti erginu akkaataatti ta'uu danda'u anatu danda'a abbaa jedhe uummanni immoo ana danda'a afaanii qofaa osoo hin taane ilaalee namni kun nama ta'uu danda'u dhadhee isa filatu sadarkaa kanatti yoo ceesisne Oromoon murteeffatee Itoophiyaa keessaa bulu Oromiyaan cittee impaayera Itoophiyaa qollaa taatee haa jiraattu murtii sanarra dhaabbatee hanga murtii sanarra dhaabbatee hin taanetti haga qeensi kiyya xurii qabdu kana gaaffii Oromoo sharafa. Mootummaan sun sanaa ol sharafte waan ta'eef qawweetti deebi'e. Kanaaf arraa'ii garii fudhatee garii dhiisee yookaan immoo arraa'ii maalii isa jettuuf hin gabaabsee hojii ibse kana burjaajiin barbaachisu. Arraa'ii hanga dhaqee mirga hiree murteeffannaa Oromoon murteeffachuu akkaataa danda'uutti tolchutti adeemuudha qaba. Sanaa gadi hin fudhanne. Mootummaa miti biyyicha keessa kan jiru mootummaan sun jalqabumaayyuu boordiin filannoo biyyittii Piippiin Jeneraal Assemblee gaggeessiin mootummaa taate oolmaa hedduu ooleefi sana kan riifoormii ta'uu qabu sana kan inni dimokiraata ta'uu qabu jechuun mootummaa miti hannaan dhufe warra Tigireetu iyyuu mootummaa ture beekee yeroo sana isaanii Jeneraal Assemblee gaggeeffatanii filannoo gaggeeffatanii kan mootummaa ta'e ituma leegaaliyyuu jettee ilaalte isaanii jechuudha kun mootummaa miti. Seeraan ala humnaan qabatee ta'a waan ta'eef yoo humna sanatti dhimma bahin karaa nagaa gadhiisuu danda'a ta'e akkaataan itti gadhiisuu danda'u roodmaappii sana qabanii. Inni gadhiisuu hin danda'u taanaan immoo mootummaa miti waan ta'eef lammataa waliin ta'anii haasoo barbaachisu afaan qawweetiin qaba. Kanaaf hanga walabummaa yookaan immoo hanga impaayeritti keessatti waliin jiraachuu Oromoo mirga hiree ofii dhiibbaa tokkootiin dhiibbaa siyaasaa moo dhiibbaa gama qawweetiin dhufu moo dhiibbaa xaxaa adda addaatiin dhufu yookaan konspaayireesii adda addaatiin dhufu moo kamuu jala bilisa ba'ee ilmaan isaa waan isaaf taatu wal barsiisee gara filannootti deemee mirga hiree murteeffannaa isaa tolfateetti yoo deemsistu ta'edha jennee deemne hin deemsistu. Hin deemsistu waan taateef immoo harka hin kennan. Hanga dhumaatti hanga guduunfaatti goonu dhalootatti leenjisneetti bobbaafnee lolchiisneetu jijjiirra waan ta'eef Oromoof sana silaa hin malu. Mootummaa akkasii miti kan gaanfa Afrikaa kanarra jiru guutummaa Afrikaa keessatti akkasuma. Gaanfa Afrikaa kana keessumaa immoo impaayerri Itoophiyaa immoo bulguu baay'ee akkasiitii bara dhufaa darbaa ture. Wallaalaa meeqatu dhufee bakka sana qabata waan ta'eef uummata saamee akka silmiitti maxxanee jiraachuudha barbaada waan ta'eef tolee jedhee hin kennu. Karaa inni tolee jechuu danda'utti ofaa qopheessu uummanni Oromoo inni immoo qawwee nu harka jiru. Duuba deebii hin qabu. Yoo nagaaf dhufan boris gaaffii Oromootuun shafaratiin deebii argata taanaan nu nagaan sodaannu. Lola inni sunis. Tanzaaniyaa akka deemne qawwee nu kaasne malee lola deemne jechuudha. Qaama lolaa. Diinatu nagaa fakkaachuuf rakkateera waan ta'eef kadhachuuf jechuudha. Isa kana waliin haasa'an jira nagaa buusaan jira achiin haasa'an jira nagaan buusaan jira jechuufidha fakkeeffachuuf dhaqe waan ta'eef sanaaf deebii kennuudha. Diina akkasii lolaa jirra waan ta'eef uummanni Oromoo isa kana hubachuu burjaajii keessaa bahu ammallee wareegama daransiichi baasuuf deemnuuf of qopheessu.
jaallan qopheessanii jaallan yeroo qopheessanii mootummaan kun waan fudhattu fakkaatte waan teknikaal ta'e xixiqqoo ta'e immoo warri waraana hoogganu dirreerraa dhufee warra mootummaa abbaa irreef waraana hoogganu waliin wal ta'ee haa xumuruu jedhamnaan beekna immoo tiriikii akka isheen taate soba akka isheen taate malli isaanii diida nu baasu jaallan zoonii kibbaarraallee ka'anii asii lixaallee ka'anii achitti wal arginu nuti immoo diida yoo baan akka deebinuu beeknaa jaallan waliin wal argu wal nu argisiisee jechuudha kanaaf irraa sanatti dhimma baana akka galuu dandeenyu beekna yaa galleen mootummaan kuni pirootokoolii tullee warrumti taajjabduun isaa to'achi teessuuti sodaattee diigdee jechuudha yoo biyya sin deebisne rakkoo jette kanaaf nuti immoo biyya deebi'uu ni dandeenya akka leencoo lataa yookaan hin ajjeesu yookaan immoo achumaan badee hafaa inni bara isaanii ta'eera ta'uu danda'a hin quudhinaa fi homaa waan goonuuf hin qabdu dandeettii akka isaan bara isaanii qabanii miti dandeettii dhaloonni harkaa qabu kana barbaade seenuu danda'a kanaaf dhaquu hin sodaanne galuus hin sodaanne isin jechuun of yaadaran jaallan yeroo sana waan sana baay'ee irratti hojjetanii keessumaa tiimiin araaraa abaawoboon qopheessee ergate hojii guddaa hojjeta waan kanarratti tiimiin sun gaaffii Oromoo galeeraa fi Oromoon gaaffii isaa karaa nagaa yoo mootummaan kamuu gattaa'ee mari'achuu danda'a ta'e roodmaappii qabatee itti dhiyaachuu danda'u tiimii beeku. Waraanni bilisummaa Oromoo namoota bifaan akkasii bakka buufate gaaffii irraan qabu. Hojjetanii gaafa isheen ta'uu didde immoo akka gannu baasanitti isaanumaan ni galu. Uummata Oromootiin galu. Arri konfiyuuzinii kamiyyuu uumuu hin danda'u. Burjaajii kamiyyuu uumuu hin danda'u. Naggaadeen ittiin deemuu barbaaddu immoo alas keessa siin jirti jechuudha. Sana immoo uummanni Oromoo muka udaanii godhee ittiin tuqaa. Andi arri waraanni bilisummaa Oromoo roodmaappii ofiisaa dhiyeessedha. Roodmaappii sana arri maalii jette siin ibsa sun rakkoo miti. Arri waraanni bilisummaa Oromoo ni fudhatee hin fudhannee kan jedhutti wanti qoodameeyyuu hin jiru. Arri maal godha waraanni bilisummaa Oromoo mootummaadha fudhachiisuuf ture mootummaatu dide. Mootummaat didee waraanni bilisummaa Oromoo sagamtu. Otoo mootummaan nuu dhiyeesse ta'e gartuun ta'e waan mootummaan dhiyeesse fudhateetu gartuun ta'e immoo didee jettee ololachuu dandeessa. Nama goyyumsuun hata hin jiru ta'e. Wanta akkasiiyyuu hin jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo DDR'tu jira. DDR'n yeroo Taanzaaniyaa osoo hin dhaqiin dura kan mootummaan dhiyeessedha. Keessumaa marsaa jalqabaa. DDR jechuun disarm, demobilize and reintegrate gochuu jechuudha. Irraa hiikta waan irraa hiikte tamsaasteetu uummata keessatti geessitee qubachiisuu. Waraanni bilisummaa Oromoo qawwee hin hiikkatus waan tamsa'uufis hin jiru iddoo dhaqee qubatus hin qabu. Irree fi gaachana Oromooti, Oromiyaati. Waardiyaa Oromiyaati waraanni sun. Kanaaf isin immoo yoo DDR'n fudhattan hin hiikkattan qawwee keessa yoo ta'e mee nagaa akkamii haasofnu jedhan. Roodmaappii arrarraa jechuun arrarraayin bal'aadha hin dubbanne waan bal'aa waan hedduu of keessatti hamata hunda isaa dubbachuu hin feetu. Inni egaa arrii lamaa fi aayii tokko jechuudha. Inni suni waraanni bilisummaa Oromoo akkatti dhiyeesse qaba. Retrain, reorientii fi integrate gochuu jechuudha. Achiyyuu ga'uutu hin danda'amu integreeshinii sanarra hin gahamu. Maaliif hin gahamu mootummaatti sana hin fudhatu akkamittiin hin fudhatu arrarraayin kun leenjisuu haaromsa kennuu fi irra deebi'anii achii booddee immoo integrate itti gochuu yookaan itti dabalu inni jedhu kuni